deemteetumaan fiddee ulfa ofirraa baasta shintireetii keessa ulfa ofirraa miicaa jiraatti ulfa ebalutu irraa baasta jettee maqaa namaallee dhoftee miti abbaa ulfa narraa baasa saniif ulfa kiyya ka shintireetii keessa miice sanillee jechuun fiddeetiin nama narraa baasa sanii waliin illee fiddee nama maqaa dhofte san viidiyoo nama maqaa dhofteef nama sanii waliin fiddee ani bisiin achi wal fa'a allaqee daqqaqe ani bisiin fixannee jiru sadarkaa biroo irra jira ani bisiin. Rachi ko gati si kabaju dubbadhe malee nama takka waliin dhimma kana dubbachuun feene gati si kabajuuf gati si jala dubbadhe bas achi booda jechuudha sadarkaa sanirra waliin geenne yoon du'ee jedhe ufduu wallaaladhu akkuma isiin jette an jireenya irraa abdiin kutanne saniif jalaa fiige jette asirra teettee tiktoo kanarra an jireenya irraa abdiin kutanne saniif jalaa fiige anta jireenya irraa abdii kutatteetu faana fiige argite akka namaa jireenya irraa abdiin kutanne namni bar guyyaa takka waasiin jedhee usuun jira bara. Guyyaa takka waasi dubbatee usuun jira bar tak na godhu jirti achi asis deebite jechuudha tak argitee narra bubbuu jirti jechuudha an eenyu nun sodaadhu namni tokko na haa tuqu abbaa barbaade akkas godha abbaa barbaade akkas jedha hin jedhaanii ni fiiga an ammoo ari'ee nama isiirraa hafuu miti namni isiin itti buute kun nama ari'ee irraa hafuu miti jechuudha nama miiseejji manatti ergee irraa hafuu miti inshaallah lubbuutii yan isii faana kennaa jechuudha. Malee nama ari'ee isiirraa hafuu miti an nama ari'ee isiirraa hin hafne walitti dhufti yaa isitu irra aanaa yaa natu irra aanaa jechuudha kanuma bas wanni biraa hin jiru bar garuu ammoo sadarkaa harkaa waliif nu san birallee tarree jirra amma bakka biroo jirra jechuudha bakka sanii wajji haasofna naafsi bakki biroo immoo eessa waan qoy dhaache inni argitaa ni dhageessa rabbi lubbuu isaa jiraachuu waa tokkoon sitti muko waa tokkoon sitti utuu isheen hamma fakkeenyaaf utuu isheen waan tokko taate ati hin gaabbitu atis immoo waan tokko taate isheen hin gaabbitu dhugaa rabbi namuu walitti bu'aa bakka namuu waa balleessuu danda'a garuu wanti araara caalu isin obbona isin waliif dhiigamaa jiru biyya ormaa teessanii ammoo maal wal danda'udha malee walammad wal barafachuudha malee namuu walitti bu'aa rakkoo nammoo guyyaan dhabu ishee akkasiin jettee faaduutu akkasiin jettee faabaddu maali maqaan irra kaayame ilaali raache maqaan irra kaayame ilaali maqaa guddaa kana shiishaan dhugaa laal maqaa guddaa kana yeroo shiishaa harkisan narra kaayan laali ka argite maqaa gizee caatii qama'anii mirqaanan narra kaayan kana laali ka raache obboleetti koosi kan keessatti haa fakkaatu maqaa gizee beerrii jechuudha walitti dachaatee gizee caatii qama'an gizee shiishaa dhuganii mirqaanan narra kaayan argite ulfi isaan anzinaa dalagee jechuudha dhiiraa wajjin ashamaaqatee dhiiraa waliin akka barbaade godhadhee ulfi isaan narraa baasanii dee mirqaana caatiiti mirqaana gizee mirqaana sammuu keessatti jechuudha waan isaan abjuudhaan argan siiganaa miti lammaffaa ta'ee dabee waan gizee shiishaa harkisan argan isiin jechuudha deemteetumaan fiddee ulfa wal galaafannaa anis isinis hidha gallee Itoophiyaa galla malee tokko hidhaa seenee tokko dhiisu abadan abadul abad bakka abadul abad بزا كاينا نجت ريانكو كاي منابي إنسان ديم لكن بوليسي في داني من مرسني بوليسي أمنك يجعل لابتشو سياكاسو جنين كنتو كاسي ده Redin mal sira godo ko ba sa redin ko ba mal godo ti da wali ti be kay ni bakka fa gojira mala godo ko ba sa redin من يعرق بيكات اللي ساني مالي كد سانيتو بيكات اللي سان أكيسين بوليسي في دتبن قد أني بيكات ريدين مو إيه ده بيكو بايسا مالا قدو ريدين وريكا مالي اللي سان ها مالي وللتن بيا كانت تقوي أنا قفت وللا مبارك نمشانين وللي بران نمشانين ساق زينو دا وللي أصلي دا وللي ماكي دا وللي نما ميك أول فتياتي حاروني باتي يا برا دربي وقاس رنا دا أصلي تمنت بوليسي نتفيني أما هذا النفيد برا دبرمو عبد السيم من في من جرتي والنجر إسين قوي يا جزيرة لالتن أنا قفت لما ولا مبارك نمشانين وللي بر نمشانين فتيات قفت ولا ليس أي قلي
poolisiin ammarsanii eeguu. Sanu nacci labaashiyaatu ta'e nan qabama deemee birrii kaffaleetiin ba'a. Warra adii uffatanuu miti. Warri kun warri adii uffatanii miti. Eeggadhu warra sibiila uffatanii. Bakka warra sibiila uffatanii hafa eeggadhu naan jedhan. Ejje. Badiin isin ala gootan biyyatti isin gaafatan. Kana barbaanna nuti amma jaanii miti yoo Jira waan kanatti ragaasanii jiranii ni agartan nuti yoo shamarran Direedaadhaa arrabsite san. of course. Seera irratti oolchanii Ani amma dhiisu gaafa namni san biyya seene kanuu gaafa namni san biyya seene miidiyaa irratti bakka hunda irratti ijoolleen akka viidiyoo footoo isaanii maqaa isaanii Atiyuu iskuwaata asirra taa'ee waa'ee biyya teenyaa saba nama wal dooysu saba wal ficcisi seeratti baafatanii jiran. Achitti dhaban kuma qabaa lambiin warra keessan sii qaban yoo ati hin dhuftu. perfect. Akkanatti murteeffamee jira. Biyya biraa haxeexan hin qabdanii ka biyya alaa jirtan martinuu waan kana quba qabaadha. Itti gaafatamtan, itti qabamtan, itti isin jedhamta. Akkasii yeroo gaarii hojjete san. Galatoo maal isin jechuun waan Fooloodha bara mallaq rakkoo foolooti bar namni maatii ofii gifuu dhiphataa jiru hin jiru. Osuma wal ta'ee na dhageeffatu jaalfatiilo warri asirraa kun wal ta'ee namuma 50 takka namni yaada qabu walitti dabalamee gizee takka jechuudha. Bakkuma isaan waan badaa dalaganitti akkaawunti isaa dhabbirra godhanii wallaahi takkittiin isii ol deebitee asirra waa dubbattu. Takkittiin isii waa dubbattu. Itti dhiisi waa'ee abiyyiitii fi waa'ee biyyaa sadarkaa biyyaa san. Eessaa galtee miti. Gaafa galtu wannoorraan galti gaafa galtee achumaan bishaaniin dacha'aa jirti. Waan biraa hin godhan manuma bana wannan qopheeffataniitu maanii sa'aatuma takka daqiiqa takka keessa riippoortii goonaan akkaawuntiin jiraa sun dhab jedha. Deeganaa gadi deebitee amma wallaahi badiin takka hin dalagamtu gaafa Oromoo walii galtee kana gootu. Nama shakkumaan namni yaadaa walii galee kana gootu. Waan ofii guyyaa haa qabannu akkaawuntii liistii baafannee xeerrachuufuu qabnu liistii baafannee laayifii seennaa guyyaa akka nama geema guddaa qabutti boru galgala akkaawuntii kana gubuuf waan deemuuf Oromoon takka nurraa naaf naanneeti beeksisa goone laayifii gatteenye damu. Namni 50 yeroo takka jedhee bara akkaawuntii amma keessattuu fooloo xixiqqaa kanneen jechuudha fooloo 50 60 kana daqiiqa takkatti hayyama tiktookii irraa gaafatanii riippoortii godhuuf namni 10 namni 5 gaya bara waan guddaa miti jaalladhi. Cufnaa gurgudduma warruma gurguddaan baana duraan warra gurguddaa fakkeenya ta'a isaan sanirraa cufnee xixiqqaa fakkeenya ta'a gurguddaa sanuu akka cufne. Wallaahi yoo kana godhan malee jechuudha biyyatti akkana goona maal goona dagadhaa waan akkana kana dhugaadhaan waan kana yaadnee irratti hojjenna taanaan waan kanarra hojjechuu qabna. Bakka kunoo haadhaabuu baasani warri gurguddaan foloora qabu ni cufna irratti anaa isinirra cufaa hunnoo isinii sodaadhu isiniifiin hima isinii murtiin jiraas anaa isinirra cufsiisaa isinirratti isiniin cufu. Baada bu'ii bar oofisaa jira oofisa tiktookaas London jira dhaqee irra cufsiisuu hin danda'a iddoo isaanii umrii isaanii akka isaan tiktaakiin banannetti fuula isaanii akkana kireet godha. Kana siin jedhama. Lamuu fuula saniin akka tiktookiin fayyadamne fuuluma saniin. YouTube jechuun YouTube office biyya tana keessaa qaba, Facebook ni office biyya tana keessaa qaba, TikTok office biyya tana keessaa qaba. London jira narraa fagaataa fi malee abbaasa waan inni godhe hojii isaa translate ifiifuu translate qaban isaan warra turjumaanuuf. Anis translate godhee fi wallahi TikTok hin fayyadamu fuula isaa iskaan godhan TikTok hin fayyadamu maqaa fadhe waan fadhen as baanaan dirqii irratti kanarra walii galuu qabanii sin jedhe bar dhugama dhiinni haadha miskiina garaa si yaata. Anuma haadhaatii eegala waan nama tokkoon hin eeggatu waan taate ilmoon tun xiyya taate hoo jettee yaadda taanaan waan kana irratti gadi fageenyaan hojjedha waan harka keessan jiru waan daqiiqaa 5ti dhugama waan kana irratti hojjennaanis hojjechuus ni dandeessan. Haadha balasaa waan biraa ittuma dhiisa namni yoo xiqqaate namni 10 namni 20 nu gaafas zaamaan barbaadu. Akka gaafa sirbatee di upload akka report godha yennaa subscribe godhanii jedha yaaman barbaannu sanii miti.
argite sanii miti oromoon doktoroo hedduu qabna wallaala hedduu qabna barkan akkana laafne suufaati abaayaan shaffanee deemuun kan nama gudda geessee yaaddu kosiitu isa keessa guutee bar doktoroo wallaala kana waan ta'eef jaalfadilo wallaahi dhugaa siin jedha wallaala komportaan shaffanee deemu waliin deemu miti nama kudhan namni kudhan dhugaa namni gurguru waan kana dhalleet maal daaraa irratti godhan daaraa bakka jalmatee negitee keessattuu laayivii isaan jiran faa riippoortii waan daqiiqaa takka jechuudha akkaawuntiin ni geessu sheerna irra godhi geessumaan biroo ol seene geestii biroo ol seene achumatti dam kana yoo godhan ta'e walii galanii godhuu ni danda'an haala balazzaa eebeluu hagas dubbate bichaa jechuudhaaf nama waan kanarraa haasa'uu hin barbaanne maaliif namni gaafa garaan irra hojjate osoo gaafa garaan irra hojjetanii arsii irraa kaateetiin jimmaa fi harargee hin geettu arsii irraa kaatee walloo fi arsii hin geettu arsii irraa kaatee arsii fi harargee ilmaan dheedaa cinaachaa warra lallabu wal dhaqqabu warra du'u wal awwaal warra gumaa wal fixatu argite warra jechaa fi gochi isaanii tokko akka dhuftee ganda balbala gara nu gatte booda agartee miti deebi'anii dhufu ilmaan maarargeetii fi ilmaan maarargee ilmaan maarsiitii deebite obboleeyyanitti akka hin galle sun shakii ganaa kanaa ol wal godha wallaadhaan asirraa kunniin gaafa akkana cadhifnee laallee jedhaa jedha baran inuma qabadhaa haasaa wallaaltu tanaaf gaafa akkana cadhiftanii wallaaltanillee atillee ka harargee waliin dibbee tumte atillee ka arsii waliin dibbee tumte gaafa arsii shirkaatii fi arsii asallaatii fi arsii shaashamannetti galte gaafa subhaan ati gootuchaa rabbi na agarsiisu ka harargeellee gaafa dhufteetiin jechuudha harargee keessa kutaa lama ganda lamaan keessa galte waan ati gootu rabbi na agarsiisu dubbiin kun deemtee akkasitti galmi jirti akkasitti gaafas waan isin gootan bicha rabbi na agarsiisu ta'a hadha garuu harargeedhaaf arsiidha duuba deebaa dibbeetuma jimmaa fi arsiidha duuba deebaa dibbeetuma gaafa ati hin cadhifnetu dhufa jechuudha osoo kaleessa deeggaruu baay'ee guyyaa rabbiin sirra fida geesse inshaallah obboleessa isaatirra faamilii isaatirra dhufuu jiraatti mana isaa isa seentonni akkana akkasitti hundi keessanuu yeroo gaarii na qabaataa waan ofiitti thank you galatoomaa waan kanarra ni hojjannaa anaa fi asii fi asii fi maatii fi as ibsishaa taanee akka duraaniitti waan akkanaa nutumaa dhaabsisuu danda'a nama tokkoof gisee kan ninu irra dhaabbannee dhaabnaa jechuudha fokkotaa jaalfadhiilo guruppii ijaaraa keessaan ni mari'anna waan kana tagbaarii godha yoo kana immoo ol baatanii hin dubbatinaati akkuma feemasoota kaawwalee callisaa wallahi waan ofiitti obsa dhabeetii viidiyoo laalanii obsa dhabeetiin dubbadde malee dubbachuun barbaanne gisee duraa wanni kun guyyaa idaa eegalan hangaarraa ifiin qabutti na siigalee waan kana yoo irra dubbanne namni mooritti sharafa attention kan dhufe akka namni dhaga'u godhuudha jeetiin if qabutu na siigalee guyyaa meeqa aaree saniifiin har'a dubbanne